oolle biyya bishaan keessaa sun Malaaxiyaa jedhamee akka waamamu barre. Namoonni biyya sanaas jaalala guddaa nutti agarsiisan. Bokkaan roobaa hin dhaamotas waan tureef ibidda qabsiisanii hunduma keenya ofitti waamanii Phaawulos hanxaxii qabaa tokko ammaaree ibiddatti naqnaan bofti hadhaa qabu tokko qoraanicha keessaa ho'a ibiddaa utuu baqatu harka Phaawulos ciniinee jedha. Namoonni biyyasii immoo boficha harka Phaawulositti rarra'uu yommuu argan namichi kun nama gumaa ta'uun sammamsiisu galaana nyaatamu yoo ooleeyyuu adamni gumaa isan jiraachisu waliin jedhan. Phaawulos garuu boficha sana ibiddatti gad urgufee omtuu sitti nammaanne. Isaan immoo amma ta'ee yookiis amma lafa dha'ee du'a jedhanii eegan. Yeroo dheeraa eegaa turanis waan tokkollee akka irratti hin ta'in arginaan yaada isaanii geeddaranii inni Waaqayyo tokko jedhan. Abbaan biyyaa Phiiphiliyoos jedhamu tokko iddoo sanatti dhiyoodha lafa qaba turee jedha. Inni mana isaatti nu simatee guyyaa sadiif akka firaatti nu keessummeesse. Gaafas abbaan Phiiphiliyoos dhukkuba dhagna gubaadhaa fi dhukkuba garaa kaasaatiin dhukkubsatee hin ciisa turee jedha. Phaawulos immoo isa bira dhaqee Waaqayyoon kadhatee fi harka isaa mataa namichaa irra kaa'e isa fayyise. Kun erga ta'ee booddee namoonni biyya sanaa dhukkubsatan hundi nuun dhufanii Phaawulos immoo isaaniin fayyisee kana irratti isaan ulfina baay'ee nuuf kennanii yommuu markamaan adeemuudhaaf kaanes waan karaa dhabnu barbaachise nuu galaasanidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ganama kana ergaa raajii na guutee isinitti dubbachuu barbaada. Ameen jettu? Isti namni fudhachuu qophaa'e. Nama tokkotti waan akka dubbatu na namana. Waaqayyo nama tokko fayyisuuf jecha nama kana hunda walitti qabe. Akkasiin jedhu Waaqayyo irra afteen namaa taata siin jedha. Mee ofirratti raaji irra afeen jedhame namaa taa jedha. Siif haa godhu Yesus. Kutaa kana keessatti hojii ergamootaa kana kan barreesse gama Luqaas jedhamudha. Luqaas hojiinsaa ogeessa fayyaati. Yesus fayyisaa ta'uusaa dhaloota hedduutti dhugaa ba'aa ture. Haa ta'u malee macaafni hojii ergamootaa kun macaafa erga gooftaa Yesus Kiristoos gara samiitti ol fudhatame humna hafuura qulqulluu bartoota irra jiruun hojii waldaa kiristaanaa keessatti hojjetamaa ture. Karaa bartootaa hojjetamaa ture. Hari'atama gidiraa isaan irra ga'aa ture. Keessumaa kutaa macaafa hojii ergamootaa kana keessatti bal'inaan ibsa. Kanaaf macaafa hafuurri qulqulluun humnaan keessatti mul'ate bartoota wajjin. Kanaaf gooftaanis kutaa boqonnaa lama hodhattanii ilaaltan yeroo itti bartoota isaa isa abdachiisee hafuura isaa isaanii kennu argina. Haa ta'u malee egaa akka macaafota kaanii hojiin ergamootaa cufamaa miti. Hin cufamne nagaa wajjin jedhee hin cufne. Hiheennaan anaaf sinitutti fufa waan ta'eef hafuurri qulqulluun irras hojiirra jira. Kanaafi boqonnaa 28 qaba hojiin ergamootaa. Boqonnaa 28 dhumaa kanarratti egaa Luqaastu barreesse. Luqaas kun Phaawulos faaduukaa turee jedhama. Haa ta'u malee seenaa Phaawulos dabarse, jireenya Phaawulos dabarse, qorumsa sababii wangeelaaf isarra ga'aa ture. Baay'ee isaa kutaa kana keessatti argina. Phaawulos kutaa kana keessatti yeroo Waaqayyo karaa Damaasqoo irratti itti mul'ate jireenya isaa jijjiiree Waaqayyo immoo hoggasuma utuu hin turin lallaba itti kennee wangeela lallabuu jalqabellee argina. Kanaaf egaa nuyis du'a erga oollee jedha kutaa kanatti. Waan oolanii dhufan qabu. Boqonnaa 27 keessatti Phaawulos wangeeluma lallabe inanne inzaramne inejjine biyyan diigne wangeeluma dhugaa ba'e wangeeluma lallabe aadaa biyyi lafaa warra wangeela lallabu warra dhugaan tajaajiluun jaallattu. Namichi kun siyaasa biraa keessa hin jiru wangeeluma dubbata Iyesuusuma dubbata. Kanarraa kan ka'e namoonni baay'een isaa ari'achaa turaniiru. Kaleessoo fi nama ari'aa har'a immoo wangeela bari'atamuutti ka'e. Egaa Waaqayyo nama isa waameedha. Sanarraa kan ka'e mana hidhaa hedduutti dabarseera. Namni kun dhumarra nama morma isaatti citee du'ee gara gooftaa deemedha. Ergaa gurguddaa 13 macaafa qulqulluu kana keessatti nama barreessedha. Kanaaf egaa akka nama yakkamaatti yakkamtoota wajjin hidhameetu nama deemaa turedha. Tarree du'aarra afaan du'aarra yeroo baay'ee ga'eera. Du'eera jedhanii mandara keessaa gadi baasanii Phaawulos namicha jedhamu dursaa ol jechuudha. Maqaasaa erga gara gooftaa dhufee waan ni geeddareef galanni Yesuusiif haa ta'u. Kanaaf namni kun akka namaa ta'u akka waaqaa ta'u waaquma murteesse. Har'a waa'ee Phaawulos miti bakka Phaawulos kan bu'e irraa anaafsinidha. Waaqayyo kana booda ofirraa aftee biyyaaf waldaadhaaf maatii keef akka taatu si godhaame. Kanaaf namni kun nama aarsaa gurguddaa sababii wangeelaaf kaffaledha.
baay'eedhaa keessatti dabarseera. Kanaaf egaa yeroo galaana irra turan keessatti wajabii guddaan, qorumsi guddaan, falmiin guddaan itti ka'eera. Sababii inni bidiruu sana keessa jiruuf garuu warrumti isa wajjin deeman, yakkamtoonni isa wajjin deeman illee lubbuu oolan. Nyaata hanga guyyaa 14 otoo maan nyaatiin turan torbee lamaa ol. Waaqayyo isatti dubbate isin keessaa namni badu hin jiru, garuu qorumsi jira, markabni caccaba, garuu homaan taatan jedheet Waaqayyo abjuutti taasaa ture. Nama iji isaa banamaadha Phaawulos, nama qalbiin seenaa የተማረ ሰው ነው። nama baay'ee barateedha. Seera eeguun nama beekamuudha. Nama mudaa qabu miti. Of jajuu ootee nat of jajai. Garuu waan ani ittiin of jajuu jiraate dadhabbii kootiin kan ani ittiin of jaju immoo Yesuusiin jedhe. Kanaaf nama akkanaati. Nama akkanaa yeroo hundumaa duutiin barbaada. Nama dhugaa duutiin barbaada. Salphinni hin barbaada. Kiyyoon diinaa hin barbaada. Garuu waan akkana siin jedha. Inni du'aaf si gaadu siin argatu. Irraa haftee akkaati namaa taatuun godha barana jedha Yesuus. Nama si cinaa qabiiti irraa haftee namaa taata jedhi itti raaji nama. Jedhin irraa haftee todaani biyyaa taatana jedhaani. Siifaa godhu Yesuus. Si'a baay'ee du'arraa isa oolche. Si'a hedduu reebameera. Qacceen reebameera. Dhagaan reebameera. Homaa duudidi. Guyyaa kee malee hin duutu. Sitti muraniif guyyaa kee malee hin maraattu. Dhugaa Waaqayyoon sitti himaa. Isaan boru cabdi boru duuti jedhanii si eegu. Ati garuu ganaa darbitee lallabda. Ganaa darbitee dhugaa baata. Ganaa darbitee hojjetta. Mee warri na ilaallate ergaan kun jettu ameen jedhi fudhadhu. Kanaaf namni kun nama jireenya mataa isaa jiraachuu danda'u ture. Gin waamichi isa giddisiise. Kanaaf nama akkamiitu irraa hafee namaataa kan jedhu tan darba. Tokkoffaa nama waamicha Waaqayyo biraa qabu. Namni Waaqayyo waame odeessituun fakkeessituun karaan dhaabdu. Duuti karaan dhaabu. Hiyyumi karaan dhaabu. Argachuun karaan dhaabu. Tajaajilli waamicha, waaqessuun waamicha, asitti argamuun keessa waamicha olii isinii ta'een. Yesuus gooftaadha. Warri waaqni si waamuu kee beektu ergaan sitti hima. Ganaa namaa taata kanaaf asi fideedha Yesuus. Dukkana limixii keessaa kan si waameef hojii isaa isa dinqisiisa akka ati namatti lallabduuf. Gaafa namatti lallabdu immoo namatu dukkana keessaa ba'a. Salphina jalaa ba'a. Haleluuyaa. Mana xibaaraatii ba'a. Mana shiishiitii ba'a. Mana dhugaatiitii ba'a. Barana siin jedha Waaqayyo si sababeeffadhee warra Waaqa hin qabne gara kootti fide. Mee akkas jedhame ani mi'a Waaqayyooti jedha. Of qabadhu ani qodaa Waaqayyooti jedha. Waaqayyo akkuma Phaawulositti gargaarame sitti haa gargaarama. Bara keessatti Waaqayyo warra ofii duwwaa ta'an barbaadu. Warra ofirra darbanii namaa ta'an biyyaa bu'aa buusan. Waldaa bu'aa buusan. Addunyaa kanaa bu'aa buusan. Warra akkasii barbaada Waaqayyo. Hamma mootummaan iyyuu warra bu'aa buusuu danda'an barbaada. Waldaanis hin gowwoomina warra bu'aa buusuu barbaadan iddoo aarsaatti baasti malee hin jiru. Bu'aan buustu taaneen homaan fayyaddu. Jiraan kees du'aan kees homaa yoo duuteen hin miidhu hoo jiraatteen nu fayyaddu. Yoo garuu nama bu'aa buusu taate dhuguma sitti hima karaa kee waan kumaatama ganaa oolcha. Mee of qabadhu ani nama bu'aa buusuudha jedhaa. Waamameera. Waaqayyooti isa waame. Hojiinuma ergamoota boqonnaa 9 dhaqaa dubbisaa. Isa filate Waaqayyo. Namni waamicha qabu ofirraa hafa. Waaqayyo inni nu waame dadhabaa miti. Namatti amanee, firatti amanee, ofii keetti amanee, beekamtii keetti, qabeenya keetti amanee si waame. Ofitti amanee nu waame. Gahee faarfataa guutaatu ofitti amaneetu mana waame. Ameen. Gaafa biraa sinii faarsa. Warri Waaqayyo ofitti amanee akkasii waame beektu. Duute badde otuma siin jedhanii jiraa kee argu. Kanaaf namicha kana akkuma ta'etti galaanni isaan nyaachuudhaaf waan baay'ee yaalii irratti geggeesse. Nama Waaqayyootu isaan gidduu jira. Sababii namni Waaqayyoo isaan gidduu jiruuf warrumti hamaa goote warrumti Waaqa hin beekne sun hin oolte. Irraa hafeetu waqtii isaa waqtii gannaati hin qorra baay'ee. Foon kun dadhabaa waan ta'eef biyya bishaan gidduu
biyya malaaxiyaa jedhamu geenye. Biyya malaaxiyaa sana immoo namoonni biyya sana baay'ee namatti tolu. Namoota keessummaa jaallatan, namoota hafuura jaalalaa laphee isaanirraa qaban, ibidda qabsiisanii ofitti nu waamanidha. Warra Waaqayyo waame namni sin jibbu. Ameen hin jettani? Namni ofitti waama. Warri sin jaallanne gaafa waan si dhibe ofitti si waamu. Ila sinirratti irraa otoo irra hin darbin barana gidduu kana waamichi si godhama. Inamantu maalan godha barana bakka litti waamama jettee yaanne dirree ulfinaatti si waama. Dirree hojii, dirree galataa, dirree eebbaa Waaqayyo itti si waama. Ofitti nu waamani koottaa qaqqaamadhaa hoo ifadhaa jedhani. Phaawulos nama hojiiti waan ta'eef hin taa'u. Egaa xinnoo itti oolu jalqabeera waan ta'eef anxaxii qabee hammaaree fidee gaafatti dhaqoodhu biyya sana keessatti mataa dhoffatee ola deemaa baay'ee guddaa baay'ee kan fixa jira. Ibaab bofa dhokatee taa bofti baay'ee ulfaataadha. Utuu si miila irratti eegdanii mataa irratti ba'a. Karaa inni ittiin deemu namaan galu. Bilxummaa isaa guddaadha. Akka bofaaf shaala ta'a jedhe gooftaan malee bofa ta'a hin jenne. Nama si cinaatti garagaliiti bofa ta'i isiin hin jenne waan dheeraane. Akka bofaa ashaala ta'i isiin jedhe malee dheeraane. Jiru amma namoonni bofti dhiifama naa godha. Si hiddu. Sammuu si hiddu. Gaa'ila kee hiddu. Tajaajila kee hiddu. Warra akkasii isinirraa qabu Yesus. Bofti bara sanaa isa hiddi arrammoo bofti isa normaaliin badaa jallu jiru qorrayyuu hin taa'us. Garuu warra murtuutu baatee yaa ishee harkattuu dhumaa jira baran. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Bofa diimaa, bofa gurraacha, bofa gofuruu maali hin jettu harkatti dhumaa jira. Mee ol kaasirra darbu. Bofti biyya kana keessa eebba kee iddaa jiru dhiiga olicha mataa isaa dhaamu. Hatarsa'u mataansa. Hin dhokatee ta'a gurbaa. Hin eeggata. Lakkaa biyya sana irratti mootii ta'ee moo'ee jira. Biyyi malaaxiyaa namni baay'een bofa kanaan iddamnaan kan of kaleen jiru. Kanaaf waa'ee bofichaa warri biyya malaaxiyaa sirriitti beeku. Namni inni idde kan ooleen jiru, kan of kaleen jiru, kan irraa hafen jiru. Bofti summii sabaa kabbaadidha. Nama iddinaan sirrantu dabeessi jeessa mata dhiiga kee keessa bittina summiisa. Isaan booda namichi kun waamicha qaba. Gaafa bofatitti itti rarreedha in ciniine jedha. Phaawulos isaan booda maal godhe? Wayyoo babbadee natti kaadhaa hin jenne. Ibidda achuma jirti ittuma gad urgufeedha. Sagalee wayii xiksii wayii keessa isaa jira. Wangeela keessatti kan barraa'e. Jecha afaan Yesuus keessaa kan ba'e. Bofti yoo sinidde hin duutan. Waan nama ajjeesu yoo dhugdan hin duutan. Sagaleen jedhu xiksiin jedhu keessa ilaa namni barana du'arraa hafu jedhe Waaqayyo warra sagaleen koo keessa isaanii jiru. Ila maqaa Yesuusiin guyyaa kanaa kaasee humni wangeelaa lafee kaaseen nama wangeelli keessa isaa jiru nama akkasiitu raafa. Dhaloonni wangeelli keessa isaanii hin jirre galabaan nama of galchaa. Galabaan immoo waanuma xinnoodhaan baddi. Kiiloon qabu namni wangeelli keessa hin jirre lallabni isaa, kadhannaan isaa, jireenyi isaa hin ulfaatu. Qilleensa fuudhee deema. Maqaa gooftaa Yesuusiin guyyaa kanaa kaasee miizanni kee warra siif falman irratti dabalaa deema. Sitti buunoof kalani, si dhiibuunoof kalani. Maali jennaan akkaatu ulfaattuuf wangeela koo si keessa kaa. Ameen. Xibsii irra xiksii nyaadhu gaafsan karaa darbita. Nama si cinaatti naa garagalee xibsii irra xiksii nyaadhu jedhaani. Gaafsan karaa darbita jedhaani. Dhaloonni baay'een baa karaa darbuu dadhabe. Karaa irratti eegaara. Ganaa lallaba. Ganaa biyya Roomaa dhaqa. Ganaa hojii baay'eetti ishee eeggata Phaawulos. Garuu karaa irratti hambisuuf baate gurbaa. Arga golkaase. Dhugaa Waaqayyo isa dura keenya dhaabee sitti hima. Barreen gaddaas barala sinuma yaalu didee si dabarseetiin argine malee akka jedhu Waaqayyo salphina si eeguun diina keef godha. Ameen jedhi siif haa ta'u. Isa iddamteen hin duutu jedha Waaqayyo.
lamaa olteedha achirratti qorumsatti baneer achirratti achumarratti awwaala jedhee yaade hin dandeenye gurbaa namni ergamni si keessa jiru namni wangeelli si keessa jiru akka jedhu Waaqayyo barana biyya kana keessatti hin dadhabamta lafa deemtutti hin dadhabamta biyya kam dhaqee hin dadhabamta qabaadhu lafee kee keessa wangeelli lafee keenya seenuu qaba. Because Ermiyaasi nanni isa lallabu maraajummaadhuma jedhamu kan silaa namni fudhatu hin jiru gaafa jedhu dubbiin kee garuu akka ibiddaa lafee koo keessaa na gubaa jedhe. Lafee seene gurbaa wanti lafee gale nama hin ba'u keessaa labooba waan ta'eef kiristaana amantiin lafee seene immooshin hin taatu haala laalteen deddeebitu yoo mijatees yoo mijachuu baates waan ni koo Waaqaatti. Keessa isaa jira wangeela keessa isaa jira. Nama waamicha qabutu raafanya lammaffaa nama wangeelli gooftaa keessa isaa jiru. Dhaloonni kun maaliif ejja raafuu dadhabe? Hamiin raafuu dadhabe, soban raafuu dadhabe, siyaasa raafuu dadhabe, dhukkuba raafuu dadhabe, hamiin raafuu dadhabe. Ilaa waan keessa hin jirreefi waa garuu si keessa jira taanaan keessumaa wangeelli si keessa jira taanaan sirratti kaaniin of kalanii, si dhiibaniin of kalanii, sirratti moraniin of kalanii Waaqayyo karaan si dabarseedha jira. Mee nama si jiraatti garagaliiti waan karaa si dabarseedhaane. Maayetteeni fixaan jira. Ittimi ammas naaraaji bakka koo bu'e dara. Waan karaa si dabarsaa jedhin. Isti darbuun barbaada warrattan. Maqaa Yesuusin bara kanattis barattaanuttis darbaa jiraadha. Ilaa sagala darbiteessa tokko irratti naftu waan si dabarsaatuma hojii isaa akkati hojjettu si godhaa. Wangeela keessa isaa jira Phaawulos. Kanaaf omaannaan sodaan namni wangeelli keessa isaa jiru hin birratu hin shakku akkam banne beeka itti urgufatu inni kaan inne wayii ankeen manuma yoo bishaan nyaatamu oolte namittiin kun nama gumaa ta'uun ooltu gaafa rakkattee lolli sitti hammaate inni waa'ee kee beeku hin beeknes wal harkaa fuudhee todeessa maalitti beeku namittiin nama gumaa miti nama Waaqaati. Mee nama si cinaatti gara ati nama gumaa miti jedhin ati nama Waaqaati jedhin jirti ijoollee akka nama gumaatti kan si laaltu nama gumaa ta'uun hin oolu maal ta'a amma kana haasaan dullaa fuudhanii warraadhaan miqqanyinnatu noonji hamma dhaabatanii haasa'anii maal ta'a silaa boofatitti rarraa jira warraa rukutan. Gaba wasitti rarra'u hunduu quba sitti qaba kan sii birmatu hin jiru garuu gaabaati okkoltu dhufee miila kee kan diriirsu nama galataa godhee kan si dhaabu Yesuus baana jira. Ishoo ulfaadhu Waaqayyo namoota lafaa kaasutu jira naan jedhan beeku. Abeet hin fudhanne lafaa si kaasa. Ooman lafa taa'ettee harka kee ol kaase ka'uu waan baay'eedha gidiraa keessa hiyyuma keessa dhukkuba keessa yaaddoo keessa Waaqayyo barii ganamaa kana miila kee butee abaasu bayi dhiiga olishaan hin urgufatee taa'ee qaqqaammachuutti ka'e boofijjiira achi keessatti xaaxofte maaloo du'een jenna hin urgufate itti herrarraatu. Arrana dubbadha irran darbu kanas ina mantamiti sagalee raajii wangeelaatti akkasiin jedhu Waaqayyo didee sitti rarra'ee bara 2017 kan sibira afuu dide dhokatee miila keetti hojii keetti gaa'ila keetti dibata keetti kadhannaa keetti ila ilkaas ooma na bira afaa kun jette waan akkas jedha hurgufadhu sirraan hurgufa ameen jedhi siif haa ta'u rakkina ganama kana sirraa hurgufa hiyyuma abbaas aana kee rakkise sirraa hurgufa. Soda sirraa urgufa habduu gadhee sibiraa urgufa merka kee akkas godhinan urgufadha jedhinan urgufadha akka amantii kee siif haa ta'u nama narraa urgufatteen eegin urgufadhu ka'i yaa Tsiyoon ka'i siif lafti bari'eera haleluuyaa finyoon morma shirraa citeera hawwaara keessaa kaate hawwaarri irraa lafatti dhadhaame barana biyya jalduu keessa waan sitti qabate sirraa lafatti harcaaseetu waan ollaa sitti dhoobe waan firri sitti dhoobe waan qilleensi sitti dhoobe Waaqayyo sirraa xarageet nama jiraatu si godha
nama irraaftee tajaajiltu si godha. nama narraa urgubattee eegin. namni baay'een nama eegutti itti barfate, fira eegutti, ollaa eegutti, nabiyyii eegutti itti barfate. Ilaa gaafa guftee hundaggamaa quba sitti qaba malee namni dhufee waa sirraa kaasu hin jiru. Ilmi Waaqayyoo garuu inni ati baattee deemtu, inni si keessa jiru, yoo ati rakkattu sin laalu, sirraa urgufa Yesuus. Anaaf sirraa urgufa Waaqayyo. Warri ganama kana dhuftan of qopheessaa. Waan fiddanii dhuftan hundumaa har'aasumatti awwaaltu. Jira Yesuus. Merkadhu jira Yesuus jedhi. Meeshakini jira Yesuus jedhi. Haleluuyaa. Sirratti ilaalu sirraa urgufa. Sirratti ilaalu sirraa adaba. Sirratti niitu sirraa dhaa. Waaqayyo waan sitti rarra'u nan kuta jedhaa jira. Urgubadhu jalan taa'anii adaraake. Hankoomiti dhibee rakkinni duuti iyyumni jaljalaati bakka nama washaa ikkoo faranjii fi waanni nama tattaafatu gargaaru jechi wayi tiksiirra hin jiru. Nama si cinaatti garagali nama tattaafatu gargaara waan dhedhi. Raftuun gargaaru waan dhedhin. Kanaaf warra raftan kaa jedhanu malee rafi isin nyaachisaan jiru. Gaafa rakkinni illee in raftu ammu mallee kaatanii kadhattanii. Warri raftu gaafa Yesuusitti rakkinni dhuftu dhiistee galte. Dhageessanii dhiistee galte. Gaafa waan kadhadhaa dhuun hin kurrufti. Inni achi bahee kadhata. Gaafa irma rafti. Ijoollee isaatuma takkitti illee kadhattan jennaan homaanuma rafu. Kaagaatti deemnaan eessatti deemnaa hin gallaa jedhan. Warri rafan hin galu. Dhageesse raftuun gargaaru waan ganama hin rafin. Yeroo makaraatti hin rafin, yeroo tajaajilaatti hin rafin, namni baay'een amma waldaa keessattuu rafuu jalqabeera. Tokko dhugaa waldumatti mul'anni dhufaan natti muka. Dhugaa Waaqan sinitti hima. Waan akkas jedhu ka'i si faanaan ka'aa jedha. Asin jirtu. Namni mul'ata qabdu jirta. Waa akkasitti mul'atu. Ilaade waan lafa amma jirtu sana duwwaatti naftu jedhe. Ka'itti si'ooni hoofa. Ka'itti baataa jedha Yesuus. Ikkoo dhagayeera kan baqannaan jenne Yesuus kaa'atti deemnaan. Atti firaa. Urgufee dhaqee ta'a. Hundunne. Hidde. Boofaddu malee inni hin duune. Irran darbu oofu dargaa kee. Warra sirratti kaatu xaragama malee ati numa jira. Ameen jetta. Ameen jedhi. Kasitti rarra'u kufeetati kaatee deemtu. Ameen siifaa ta'u yee. Hin ka'e. Ooyifatee. Praise God jecha. Hundune. Ay ቆይ መድዋ ደቂቃ ይጉፍ. ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ጅሩም ሰፈረኬ ስረቶ ጀተኒ ጋኒ ኦሜረት ላለ ነጋዳ ገነማ ነጋዳ አከምቡንቴ ሙጮን ነቡ ነጋዳ ገለታ ዋቀት ኢኖጅኔ ቆርጭ ከኝ ጦንቃይቲ ስር ዱር በዳሲን ዱር አከም ነጉማ ከየን ነጋዳ ኦሪን እንዳቆን ነጉማ ነጋዳ በኢየሱስ ነነጀ ሰኘን እንትን ትገራ በራና ወረ ስረት ካወልት ነቃ ኢየሱስ Rada sakati bay. Dubartii tokko jira dhuga baatii ishiin dhage. Baay'ee qeeqaallutti rakkatte. Qeeqaallutti baay'ee rakkachuurraa kan ka'e inni ishiin sagadduuf sun qe'ee ishii gube. Manni citaan hin gubate. Isaan booda kun waaqa maaliiti itti dhaabatte? Erga waaqa ta'e ibidda irraan naamsu. Lakkaa waaqa edeen gaggalachaa ture. Achi deebiteetu ati waaqa maaliit arraa kaasee si ganeera. Waaqa warra pheenxee Yesuus jedhamu fudhadheera jette. Ergaan sii qaba. Ati waldaa dhuftaa diinota kee walitti naqa. Atas jirtaa waan warra sirratti mora walitti dachaas. Nan ajjeesan nan jaamsan jenne karaa tanan bisan jenne nan boocisan jenne kolfaa jirtiin. Yeeyyee jiraachaa jira. Hamma jedhanittan si eebbiseedha Waaqayyo. Silalu la bojii dhufani indeenno bulna
Hindeennoo siraa. Waan hojii keetti gammada seetaan. Gaariidha galata gooftaa ittaanat. Edaa Waaqayyo waa laalchisaa jira. Akka jedhu Waaqayyo lubbuu tokkoon hin beeku. Si dadhabaa jiru jala Waaqash. Ilaa si barbaaduu hin dhiifne. Garuu si dadhabaa jiru jedhee. Si dadhabaa jiru. Marraa tola badii alaboo. Hin adamsamta garuu hin qabamtu. Hin lolamta garuu hin mo'amtu. Hey, Rabajana Maya. Mekazerame isan iddamen hindu jedha. Jari isan iddamen hindu jedhi. Isa iddamteen hinduutu sin jedha Waaqash. Isa boosen hin baddu sin jedha Waaqash. Isatti hin rakkatteen biyyeetti hin galtu. Hamma du'a yetti gurbaa dhaabatte. ቆይ አንድ ደቂቃ አልፏል 2 ደቂቃ አልፏል 30 ገብቷል 1 ሰዓት ኩኒማ ነማሚት ሄደን ማለና ሱሚን ቦባይኮ ደቂቃ ለመረንጉቱ አከምቲ ለምቲ ላባቲ አማ ቦኮኬ አማ ለፈዱ አዘሪየኩ ኤጋሲ ገባ ነማባየ ቃሊ ሲትቆልባ ዮምባዲ ሲንጀራኒ ክረቴ ጋይሩ ዋቀዩ አከረጀራ አኒሲ ዲዴራ አኒ ዱዋ ከዲዴራ Badi kedidera, salbina kedidera. Erga keessa fudhadha. Erga kee otoo baate hin cinqaminnis. Dabaltuu caaltuu futtaasaa siidin jedhuun maquma Waaqa sirratti waama. Waaqayyo barana otuma du'aa si eeganii jireenya sidaaf. Maraatummaaf si eegu ati deebita nagaadhaan. Tokko humka sartii si eegu. Akkuma maaloo narra akka dheedu akkuma warra akkatanii mee birrii dhibba lama naa kenni. Rakkoon qabu qabeentan garraa fuudhee kenna. Yeroo tokko paasteriidha. Dubartii mana xonqaa hidhattu tokkotu dubartittiin suni hoteela qabdi. Xonqaayidhaan hoteela banatti. Gabaashii tiisiisiseen humnaa oli. Lakkaa xonqaayin kana godheef. Garuu paasterichitti dhiyaataa dhugaatti ba'uudhaaf jedha. Isaan booda achi Macchiato dhugee birriitti kennee birrii kudhanan paasterii fuutee mana xonqaa hidhatte. Lakkaa birrii nama Waaqayyoon beekaa seetan. Isheen hin beektu kaa birriin birruma miti reejoo. Eessaa dhufeen hin jiru. Birrii fuutee egaa siraatee achitti kaffalti isheen. Waaye! Maal? Eessaa fidde birriin kun ibidda qabaa jedhe. Lakkaa obboleettii koo nama salphaa ofitti fakkaatta. Innumta darga keen qabdee iyyuu diina maraachaa jira. Uffannaan kee dhaabbiin kee diina maraacha. Siif haa ta'u dubartiin sun itti Waaqa amantee sinitti hima. Maal eessaa fiddee jedheen? Eessa ooluu jalqabdee jedheen? Xonqaan hin beeka. Maal ennaan birrii kudhantu na gubaa'eera jedheen? Paasterii irraa binnee adeelaan. Sirriidha achii kaleessa Macchiato dhugeen maalitti hin beekana. Dafee amma jakoo duraa bedhedheen. Najjeesette achi fiiddee baate achumaan galee ni jette silaa jabaan ofiin jedha akkamitti hafuurri birrii irraa isa gubaa akkamitti dhuguma Waaqni warra Pheenxee Waaqaa jette. Ila hoteelli koo haa cufamu Iyyesuustu caalaa jette. Qe'ee Waaqatti fiidde ergaan sii qaba. Gaaddidduun Phexros hojii hojjete dafqi Phaawulos hojii hojjete barana wanta tarkaan qabdeeyyuu inni eebbifama. Irraaftee namaa taata. Seexana yeroo tokko akkas jedhe humna warra Pheenxeerra jiru otoo beekanii seexanni akkas jedhee dhugaa ba'a. Otoo Pheenxonni humna waan isaanii kenne beekanii tibiitiidhaan biyya fixu. Kan sirra jiru mootonni biyya bulchan hin qabani. Doktoroonni hin qabani. Piroofeesariin intinaan hin qabu. Lissaana tammaa asoftu kolleejjii galtee argatte seete. Ergaan sii qaba. Maalaa isa oolanii gaaffii si gaafatu. Inni sirra buufate garuu isa diina maraachu. Barana ani hin beeku. Namoota baay'ee keessan godhachuu keessaa kan ka'e warri sirratti moraa turan maraa hidhatanii deemu. Akkamitti darbe akkamitti guddate akkamitti isuma harkaa qabu hin fuuna isuma ishiin qabdu hin fuuna jedhanii waan garuu keena diinonni kee mataa hidhatanii yaa'u. Dhukkuma mataanitti si taasisa. Akkamitti jiraate isuma qabnu jalaa balleessina jenneen turre maal jechuudha inni hojjetu bakka xonqaa hin jedhu. Hin beeku kanan irraa si hambiseef lolli dhabamee miti mortuun dhabamtee miti duuti dhabamee miti akka ati dhaloota baay'eef karaa taatuuf
akkati lama baay'ee harka qabduuf jirtaa namni dadhabaa bikkeeraa battu jirtaa namni namaa kadhattu jirtaa namni dhaloota barsiisaa jirtu jabaadhu waaqayyo gatii kee fidaayira namni hiyyeessaa boosu jirta waaqayyo gatii kee fidaa jira waaqayyo ndaaqoodhaan duune namaa du'e fixeera sangaadhaan duune gamoodhaan duune doolaariidhaan duune tajaajilaan keenya maqaadhaa du'aa jira garaadhaa du'aa jira ergaan sii qaba warri Yesuus Kiristoos isaa waame warri namaa jedhanii gatii kaffalan warri jaalala namaa jedhanii wangeela namatti lallaban waan gatii kee xiqqeessu siin jedha nuyi gogaatti miti namatti lallabna Yesuus namatti dubbate namaaf dhiise namaaf du'e namaaf lubbuu isaa kenne hoolaadhaan duune darajeedhaan du'e dhageessee doolaariidhaan duune Yesuus dubartii adamsee dubartiidhaan duune Yesuus lubbuu koof lubbuu keessanii du'e si jaallata waaqayyo akka tofirraa aftee nama harka qabdu gorgaa waaqayyo irraa beekaa gurbaa amma du'aatti eeganii namichi biyya sanaan boo lafa qabdi abtaamii wayii jirti innoo lafa qabdi dhukkuba qabdi rakkatteetti manni ishiin hin dhaqin hin jiru uumaan fayyida garaa kaasaa miifata cabsaa waan hin taane nyaatte natti fakkaate aadaa dhukkubni garaa kaasaa bishaan qulqullina hin qabne irraa dhufa buddeen qulqullina hin qabne yoo nyaatte namittiin garaan irratti bokkokee mataa nama biraa ga'a hin ciifti bishaan irraa hin oolee bofa irraa hin oolee namitti biyya sanaa bira nu keessummeessaneen hiddoo kennaniif waan ta'eef anummaa waan hin qabuun kennaaf jedheetu dhaqee gaafa kadhatu namittiin garaa kaasaa irraa hin fayyitee dhukkuma mataa irraa hin fayyitee fixeera namoonni biyya sanaa hunduu yaatee dhufte በሰልፍ አንዳንድ ሺህ ብር ይከፈሉ አላለም የሳከሩፍን በኩመን አማ ከበላቲ ብር ዲበ ቶኮ ቶኮ ከፈላ ኩመ ቶኮ ቶኮ ከፈላ ራ ነው የሚከናው ከበሉ መቶከጅ አንድ ሺህ በቃ ብር ኩመ ቶኮ ኢላ ዋና ከሄደ ቶለስ ፈይሰ ቶለ ዳሎታ በፈይስ አርከከ ወልካሲ tolansi eebbise tolansi fayyise gatii sirraan fudhanne gatii utuun baasin dhaloota baay'ee harka qabdedha waan isaan tole yaada galaasanii malee kaffaltuu reen jenne dhaqeessallee namni hunduu fayyidee galte itti fufe karaasa waan naaf ta'us naa kennan innis isaanii ta'e isaanis isaa ta'an barana yoo namaa taate waaqayyo namoota sii ta'an sii kaasa mee nama si cinaatti naa garagali waan facaaftee amtaa jedheen waan facaaftee tija sii godhata jedhin in amantaa amma sin eebbisaan an kadhadha namoonni hojii qabda warra hojii hin qabne waanni barana dibata ittiin hojjettu dibata lallabaa duwwaan seenaa hojiin dibata gaafata barnoonni dibata gaafata dibatan qabdu taanan qottoo karan qabnedha qottoon karan qabne homaa muruu hin danda'u kanaaf dibamtee barachuu qabda dibamtee nagaduu qabda dibati nagadaa sirra dhufuu qaba gabaa sitti naannaa tisiisi maa sitti tuursa dhageessee dibati sirra jiraannan fagoof dhiyoodha akkuma tajaajila raajii nuu kootu lallabelan sis kootu mee nuu hojjedhu kana hojjedhu si wajjin hojjenna dibata takkas godha ganama kana nan kaddaa dibata dhaloota baay'ee ofitti gottootu sirra kaa'a Yesuus in amantaa dhugaadha sterke ke lamaan ol kaase yaa waaqayyo of kennaniiru kinoo wangeelan itti lallabe maqaa gooftaa Yesuusiin dibata ittiin hojii kee hojjetan dibata ittiin mana kee ijaaran dibata ittiin warra kufe kaasan warra as keessa jiran kanarra naa kaa'ish dibata araaraarra naa kaa'ish dibata fayyinaarra kaa'ish dibata hojiirra kaa'ish amee sirraa kaawwaqash waaqayyo raajii si gochuu duwwaaf sin dhibu naggaadee gaarii si gochuuf si dhibu faarfataa gaarii si taasisuuf si dhibu biyya bulchuudhaaf dibanni si barbaachisa daawit faa dibataan itti ba'an kan abbara isaan tajaajilaa turan biyyi nagaa ta'e waajjira jirtu keessatti dibataan seenta taanan hojiin babbade karaa keessirrata dibataan itti baata taanan gamaan tasgabbii dhabe karaa kee tasgabbii argata uffay mul'ata tokkoon arga guyyaa kanaa jalqabe akkana intinaan hojii akkanaa hojjete dhee mootummaa waamee madaaliyaatti kaa'u namoota akkasitti ulfinni wayii dhufee sinitti kaawwamuun arga in amantaa ija amootaa durattan barana si geexa jedha Yesuus fudhadhu ergaa kana fudhadhu ilaala
kan badhaafamu warra mo'e, warra tokkoffaa ba'e, warra darbe. Waaqayyo darbuu keerraa kan ka'e, hojjechuu keerraa kan ka'e, nama lafaa kaasuu keerraa kan ka'e bara nama badhaasa addaa siif haalaatu, ulfina addaa siif haalaatu. Qabeenyi si duwwaate maal sii godhe nama ta'e? Doktoriin tokko fixeera. Doktoriinnatiin isaa nama yaaluu irratti mirkanoofne taanaan baratee ka'ee maal isaa fayyada? Dibamee naman ittiin tajaajilu hin qabu taanaan dibamuun koo hiikan qabu. Makiinaa sii kenne Waaqayyo, makiinaan kee hawaasa tajaajila. Ogummaa ibsaa kana qaxxaluu sii kenne Waaqayyo, ogummaan kee akka nama tajaajiluuf. Kennaa waan sii kenne hundumti isaa ana bira dibata kaa'ee, si bira qarshii kaa'ee, isa tokko bira beekumsa kaa'ee, isa tokko immoo doktorii fayyaa godhee madaa shagaa. Otoo adammaasiin ooftanii da'oo na buuftanii uffata gaa'onii natti keessanii isaa doktorootaa sana doktorii nan fakkaadha warra nan beeknetti. Mataa na dhukkubaa otoo dhanii dhufanii qoricha mataa dhiisen qoricha garaa kennaa. Dhibee biraan itti dabala. Kennaa koo miti waan ta'eef. Dhageessanii warra baratee achuma kaa'ee, darajjii asuma kaa'ee, siis achuma si kaa'ee, barana garuu siin jedha Waaqayyo. Jireenyi kee ofirraa hafee biyya tajaajila. Ila ulfaadhu gooftaa. Burqaa si duwwaa fayyadee afu miti, si duwwaa fayyadee gogu miti. Burqaa si bira darbee dhaloota baay'ee misoomsu sii kenna. Mee aameen jedhigaa. Mee achi ol jedhii dhaabadhu, ofirraa hafeen namaa ta'a jedhii raaji. Jedhi ofirratti raaji, ofirraa hafeen jedha. Namaa ta'a jedha. Akkaati jettee haa godhu Yesus. Harka kee bal'isii ija kee walirra buus deeqiyaa tokko kadhannee xumura. Sagantaa biraatti dabarra. Irraa na hambisteen na fidde. Ammas immoo akka namaa ta'uun goota nan beeka. Loorraatii nama gaatiyaas. Kadhadhu dhuguma ergaan kun ankooti. Hirkattummaa namaa jalaa si baasa. Harka namaa laalaan jiraattu. Jireenya warra waaqa hin qabne hawwaan jiraattu. Waaqayyo waan isaan hin qabne sii kennee gara kee akka dhufan godha isaa. Bakka inaafi kadhadhu adaraa kee. Garaarraa kadhadhaa gaafa kadhattan. Baay'ina kadhata kee ilaala miti, garaa ittiin kadhattee ilaala Waaqayyo. Dhageessee namoonni baay'een guyyaa 40 kadhatu, gaariidha, namatti tola. Garaarraan kadhanne taanaan gatiin qabu. Daqiiqaa 4 garaarraa kadhannaan isa waggaa 40 kadhate caalta. Isa guyyaa 40 kadhate caalta. Bakka garaarraa fuudhii kadhadhu. Irraan si hambisa. Irraafta hambaa taata mana koo keessa siin jechaa jiraaf. Hojii si eeggata gana umurii malee